jirra jirtanii hordoftoota kabajamtoota Diidaa Tube akkam jirtan fayyaadha. Hordoftoota Diidaa Tube egaa waa'ee taalib ilaalchisee akkuma beekamu isheen hospitaala keessa jirti. Haalli fayyina ishee maal yoo jennu hordoftoota Diidaa Tube haalli fayyina Itaaliyaan amma akka gaariitti jirti akkuma argaa jirtanii. Lukaan deemuu jalqabdee jirti akkuma argaa jirtan mee viidiyoo daqiiqaa lamaa tokko jechuudha. Isinittan agarsiisa. Lukaan deemuu qabdee jirti, jajjabaattaa jirti. Akkasumas immoo qaamni ishee midhaan nyaachuu jalqabdee jirti. Dhangala'oo adda addaa kan akka muuqidhaa jechuudha. Dhugaa jirti jechuudha firoota kiyya. Haalli fayyina ishee kana I think taalib har'a I think har'a hin baati jedhee har'a osoo hin ta'in boru hin baate jedheetoo nan yaada firoota kiyya. Anyways haalli fayyina Itaaliyaan kanuma mee gidduudhaan jechuudha wanta jiru isinittan himaa isinumti jechuudha. Yaa warreen Itaaliyaan jaalattan daa'imti nagaadhaa fayyaadhaan haalaan bahee jira. Haalaan dhalatee jira. Waaqaf galanni haa ga'u. Du'aayin keessan kadhannaan keessan jechuudha. Nu bira ga'ee jira. Ani baay'ee gammadee jira. Isinilleen akka gammaddan abdiin qaba waan ta'eef. So hordoftoota Diidaa Tube ammalleen du'aayiidhaan kadhannaadhaan akka Itaaliyaan cinaa dhaabbatanii isin jedha firoota kiyya. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Warreen chaanaalii keenyaaf egaa jedhamu ture. Jedhamu dhiifama. Anyways video jiru isinittan wanta jiru jechuudha. Video isin ta'e wanta jiru isittan qabu waan ta'eef ani video hojjechaa jira. Anyways kanaaf boru I think kana mana yoo galtu immoo video record isinifan godha waan ta'eef isin hunduu nagaannaa jedha. Horaa bulaay. Ciao. Hello ashama jirra jirtanii hordoftoota Diidaa Tube akkam jirtan irra deebi'eetu egaa haalli Itaaliyaan maalirra jirti warri naan jettaniif immoo egaa hordoftoota keenya haalli Itaaliyaan irra jirtu amma midhaan nyaachuu jalqabdee jirti. Wanta dhangala'aa illeen dhugaa jirti. Akkasumas immoo firoota kiyya xiqqoo garaa ishee dhukkubee tureyyuu wanta sadii ishee gad hospitaalii taa'uu qabdu waan ta'eef haga ammaa kan turre I think boru hin deemte dheena yaada. Kana manaa fudhannee deemnaa hospitaalaa ni baatee dheena yaada. Mee kara ishee isin dabarsan firoota kiyya. Egaa kabajamtoota Diidaa Tube akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagayaa. Ala dhugaa dubbachuudhaaf xiqqoo garaana dhukkubaa garuu akkuma fayyaa jira. Boruunan kara manaan angala jedhee na yaada. Yoo waaqni jedhee amma sanitti nagaan naa ta'a. Baay'ee isin jaaladha. Wanti gaariin nyaachaa jirta. Yoo waan dhangala'aa fi waan jajjabaa ganaaf fudhachuun jalqabne. Kanaafuu amma nagaa kooti. Wanti akkuma beekamu wanti isheen irra jirtu kana firoota kiyya. Xiqquma garaa ishee dhukkubee doktoroonni immoo yoo ilaalan jechuudha. Xiqqoo qanii lamaaf qanii sadiif akkana turu qabna jedhanii isa kanaaf as deemee jechuudha. Firoonni keenya kan nutti dhiyoo ta'an hiriyoonni keenya dhufanii nu gaggaafataa Itaaliyaan gaggaafachaa jiranii.
isin yaa warri miidiyaadhaan hordoftan immoo koomentiidhaan yaada keessan ibsaa isin jedha. Kana wanti irra jiru innis nagaannaa jedhaan horaa bulaa. Ciao. Egaa akkuma argaa jirtan asatti jechuudha itaanin sosocho'aa jirti. Akkuma argaa jirtan hospitaala keessa jirti. So jajjabina isheetiif qaamni ishee akka jajjabaatu giddi sosocho'uu qabdi akkuma beekaa jirtanii. So jawaat itaanin bareedduuti isa kana jechuu barbaadatan. I think dhukkubbiin ishii kun jechuudha torban tokko torban lamaan booda fayyaa taatee nan abdadha. Inni biraa immoo akkuma argaa jirtan hordoftoota diidaatiif uffata daa'ima kiyyaa ta'uu kaalsii adda addaa uffata jechuudha yaa'u isaan barbaachisa. Isa paakdii lamaan bitee fi yaa'u yeroodhaaf isa gaayyeetu jechuudha. So kaalsii nan bitee fi kan mataa isaa uffisullee nan bitee fi isa kana garuu fuulduraaf jechuudha. Uffata babbareedaa isaa bituudhaaf nan yaala. Anyways isa kana amma rabbi yoo fayyaa nu kenna umrii nu kenna wanta baay'ee argina jechuu barbaadne tani firoota kiyya boru urataan hin baati. Urataan hin baati karaa mana ishee hin galti. Kanaafii mee ambulaansiin dubbisaa amma konkolaataa hospitaala dubbiseetu jechuudha. Wanta jiru isinitti hima jechuudha. Nagaannaa jedhanii. Biiroo keessaa hin ba'a. Bakki biiroo daa'imniidha. Bulchiinsa hospitaalatii hospitaalli immoo hospitaala mootummaati. Biiroo dhaqeetoo maalan isa gaafadhisitti fakkaate boru Itaaliyaan hin baati. Hospitaala hin baatu waan ta'eef ambulaansii yookaan immoo konkolaataa yoo jiraate konkolaataa naaf dhiyeessin jedhanii isa wajjin haasofnee isa wajjin wanni jiru kinoo bakka asiinan dhufe akkuma argaa jirtan. So konkolaataa borsii qopheessee jira rakkoon qabu naan jedhee sa'a meeqatti baata naan jedhee boru sa'aatii 4 yookaan sa'aatii 5tti nan baan jedheeni firoota kiyyaa. So isa kana wanti jiru baay'ee kana bakka wanni jiru boru anyways Yuuroopi jedhe karaa manaa hin galte taalemii hinga qanii sadaffamoo akkana turtee jirti. Wanni jiru kana amma fayyaadha nagaadhaan naan nyaattee jirti wanta hunda dhangala'oollee dhugaa jirti jajjabaattee jirti. Kana firoota kiyyaa nagaannaa jedhaa horaa bulaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja nagaannaa.